Viidiyoon kunii fi odeeffannoon kun miira keessan jeequu danda'a. TikTokiin waan isin hin eegne qabatee dhufeera. Addunyaa keenya irratti wantoonni namni hin eegne uumamuu itti fufaniiru. TikTokiin wantoota sodaachisoo fi naasisoo ta'an qabatee dhufeera. Keessattuu kiristiyaanonni yeroo itti dammaqanii fi yeroo itti miidiyaa hawaasaa fayyadaman kana daangessan akka ta'e hubachaa jirra. TikTokiin adeemsa keessaa namoota sa'aatii dheeraa irratti dabarsaniif viidiyoowwan sodaachisoo fi namatti hin tolle kan miira namaa jeeqan hedduu qabatee dhufaa jira. Kana kan addeesse qorannoo BBC'n taasisedha. Qorannoo BBC'n har'a ifoomse kanaan TikTok irratti namoonni sa'aatii dheeraa dabarsanii fi koodiiwwan murteessoo wayita search baarii irratti barreessanitti TikTokiin viidiyoo eenyu akka gadhiisee hin beekamnee fi ofiidhuma isaatii AI'dhaan kalaqee kan nama sodaachisuu fi miira namaa jeequ hedduu akka namaa dhiyeessu qorannoon BBC agarsiisee jira. Yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti akka argaa jirrutti yoo ta'e fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa hedduun isaanii miirri isaanii yeroo jeeqamu hedduun isaanii ammoo lubbuu ofii isaanii yeroo balleessan ni mul'ata. Kana dudduubaa ergama guddaatu jira. BBC'n dhimma TikTok irratti odeeffannoo naasisaa fi hin amanamne qorannoodhaan deeggaramee dhiyeessee jira. Booddeerraa bal'inaan itti deebina. Oduu gammachiisaa dhaga'ameen Ameerikaan manneen barnootaa ishee keessatti barattoonni dirqama Macaafa Qulqulluu seera akka dubbisan dirqisiisuun raggaasisuun mirkaneessitee jirti. Waajjirri barnootaa bulchiinsa Teeksaas karoora barattoonni manneen barnootaa bulchiinsichaa miliyoona 5 ta'an akka seenaa kitaaba qulqulluu dubbisan dirqamsiisuu raggaasisee jira. Murteen kun adda addummaa mootummaa fi amantii irratti falmii kaaseera. Seenaawwan Chaarlis Dikaasanii fi Wiiliyaam Sheekispeer dabalatee dubbisuu kan dirqamsiisu karoorri kun waggaa 3 booda hojiirra oola jedhameera. Namoonni gariin ulaagaan dubbisaa haaraa ba'e kun walabummaa amantii kan sarbuu fi kabaja hedduminaa balaaf kan saaxiludha jechuun qeeqaa jiru. Waajjirri barnootaa olaantummaa Ripaablikaanotaan taligamu kun karoora kana sagalee deeggarsaa 9 fi mormii 5 kan raggaasise yoo ta'u miseensi Ripaablikaanii tokko Dimookiraatota tumsuun mormii dhiyeesseera. Miseensa paartii Ripaablikaanaa kan ta'e hoogganaan waajjira barnootaa bulchiinsa Teeksaas Biraandar Hool waggoota 60 booda yeroo jalqabaaf kitaaba qulqulluu gara mana barnootaatti deebisaa jirra jedheera. Kanneen murtee kana deeggaran barattoonni duudhaa fi aadaa kiristiyaanummaa Yihuudootaa barachuu akka qaban dubbataniiru. Karoorri dubbisaa haaraan kun kitaabota barattoonni Teeksaas keessatti argaman dubbisuu qaban yeroo jalqabaaf qopheessee jira. Kitaabonni og-barruu Ingilizii keessatti baraa baratti darbuun dubbifaman kanneen akka kitaaba Chaarlis Dikaansan akkasumas Great Expectation fi kan Wiiliyaam Sheekispeer The Tragedy of Julius Caesar jedhaman tarree kitaabotaa dubbifamuu qabanii keessatti eeramanii jiru. Kitaabileen Dr. Maartin Luther King Mountain to Speech jedhuu fi Margaret Thatcher waa'ee pireezidantii Roonaald Reegan irratti barraanis eeramanii jiru. Gareen bilisummaa barnootaa fi siviiliif falmu garuu seenaa dubbisaa dirqamsiisuu kana irratti mormii kan dhiyeessan kitaabi qulqulluun karoora kana keessatti haammatamuu isaatiin. Barattoonni kakuu haaraa keessatti kutaalee waa'ee Yesuus dubbatan kan baratan yoo ta'u seenaan gurbaa badee argame yookaan Parable of the Prodigal Son jedhamu sirna barnootaa keessaa galfamee jira. Garee rogeeyyii bulchiinsa Teeksaas Freedom Network jedhamutti daayireektara olaantuu kan taate Filiiviyaa Maartiin karoora kana irratti sagalee kennamuun dura wixineen yaadaa kun dhugeeffamaa fi duudhaalee amantiiwwan kaanii caalaa kiristiyaanummaa kan giddu galeessa godhatedha jette turte. Murteen kun ilaalcha warra lixaa irratti kan bu'uureffate yoo ta'u garaagarummaa ilaalchaa fi bifaa kan hubannoo waliigalaa seenaa keenyaaf bu'uura ta'e lammiilee ganamaa Ameerikaa akkasumas gahee dhugeeffannaa fi duudhaan amantiiwwan biroo qabuu fi waliigalatti seenaa keenyaaf kan iddoo hin kenninedha jechuun qeeqxees jirti. Kaan ammoo murteen kun barattoota isaanii hoogganuu fi ajajuu irratti bilisummaa qaban sarbuu danda'a sodaa jedhu akka qabaneeraniiru.
Dursaan waldaa barsiisota Teeksaas Kiiler Haafneer barsiisonni Teeksaas kitaabonni akka dirqamaan dubbifamaniif tarreeffaman baay'achuun isaan kamtuu barattootaaf murteessoo akka ta'an murteessuu ilaalchisee bilisummaa qaban akka sarbuu sodaa akka qaban ibsaniiru jechuun BBC'tti himee jira. Waajjirri barnootaa Teeksaas murtee kana keessa deebi'ee ilaaluun lakkoofsa kitaabota dirqamaan dubbifamuu qabu jedhee tarreessee hir'isuus waldaan barsiisotaa garuu ammallee hedduu ta'uu ibsanii jiru. BBC'n waajjira barnootaa Teeksaas irraa yaada argachuuf qunnameera. Sirna barnootaa ammaa Teeksaas keessatti raggaasifame keessatti aangaa'onni bulchiinsichaa sirna duriitti cichaan amantii kiristaanaa cimsuuf tarkaanfiin fudhatan kun fakkeenya yeroo dhiyooti. Waggaa darbe bulchiinsi kun abboommiiwwan kurnan kitaaba qulqulluu keessaa fudhataman dareewwan barnootaa keessatti akka maxxanfaman gochuun bulchiinsaa guddicha jalqabaa Ameerikaa ta'ee jira. Murtee kanarratti mormiin kan dhiyaateef manni murtii jibbaataa federaalaa eebila darbee abboommiiwwan kurnan dareewwan keessatti maxxanfamuun seera qabeessa ta'uu mirkaneessee jira. Murtee Teeksaas ilaalchisee waxabajjii 26 bara 2026 yaada kan kenne pirezidaanti Doonaald Tiraamp tarkaanfiin kun Ameerikaa keessatti duudhaawwan amantii babal'isuuf ta'uu ibsuun galateeffateera. Amantiin haala waggoota hedduun dura ture caalaa guddaa fi cimaa ta'ee biyya keenyatti deebi'eera jechuun sagantaa bilisummaa amantii Waashingten DC keessatti qophaa'e irratti dubbateera pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp. Kaampaanii Chaayinaatiin kan qalaqamee fi Ameerikaatti kan gurgurame appiin guddichi addunyaa kanaa TikTokiin waan sodaachisaa fi fagoo akkasumas walxaxaa ta'e of duubaa akka qabu addunyaatti himamaa jira. Gabaasi BBC'n fudhatee bahee akka agarsiisutti addunyaa sodaachisaa fi fagoo TikTokii biraa hin gaamne mata duree jedhuun icciitiiwwan TikTokii keessatti argamanii fi wantoota nama sodaachisuuf nama jeeqan hedduu akka qabu odeeffannoowwan BBC'n qabatee bahee ni agarsiisa. Roogni dhoksaa TikTokii kan algoritmii ittiin agarsiifne ni jira. Innis waan adda ta'ee fi waan ati argitee hin beekneen guutame. Kanneen nama sodaachisuu fi viidiyoowwan nama jeeqaniin jechuudha. Waan raajii ta'uu danda'a yookaan immoo agarsiiftuu egeree intarneetiis ta'uu mala. TikTokiin tamsaasa viidiyoo daangaa hin qabne eeyyamuun maqaa gaarii qaba. Sun waan gaariidha. Warri qeeqan tokko tokko wantichi irra dibaa fi fafakkeessaadha jedhu. Garuu wanni lafa jala viidiyoon biiliyoonatti lakkaa'amu kan TikTokii yeroo baay'ee sirriitti hin agarsiifne hedduutu jiru jechuunis ibsu. Isaan keessaa gariin isaanii nama nuffisiisu, gariin ammoo baay'ee dinqisiisoodha. Kaan ammoo dhugumayyuu kan nama sodaachisanii fi dhiphisanidha. Hamii deddeemtuun akka jettutti yeroo dheeraaf TikTokii gubbaa teessee hanga dadhabdutti yoo dabarsaa ooltee fi waan inni sii dhiyeessu taajjabdee carraan yeroo gabaabaaf iddoo sana arguu si qunnama jechuunis ibsu. Fayyadamtoonni immoo kanaan olilleef deemanii arguu isaanii ni himu. Mala sirrii ta'eenis iddoo dijitaalaa nama naasisuu kan daandii gammachiisaa algoritmiin yeroo baay'ee sitti agarsiisu sana irra caalaa baay'ee bifa addaa qabu dukkanaawaa fi baay'ee nama sukkanneessu kanaan ga'uu dandeessas jedhu. Iddoon kun ammoo TikTok Faarlaandis jedhamuun beekama. Akka ifatti mul'atutti karaan addaa iddoo kanaan ga'uuf gargaaru koodii lakkoofsotaa fi qubeewwan callistee galchuun randamii ta'an jechuudha. Kan fayyadamaan biraa yaada viidiyoo tokko jalatti biratti dhiise fuudhanii iddoo yaadaa yookaan koomentii viidiyoo irratti galchuudhas jedhu. Aayidaan Waaqer namni jedhamu gabaasa aadaa intarneetii fi qorataa qoosaalee intarneetiiti. Barreeffamaa dhimma kana irratti baasa irratti gargaarsa algoritmii qofaan gara sanatti deemuu hin dandeessu jedha. Namni si affeeru dabalataan si barbaachisas jedha. Mariiwwan waa'ee Faarlaandis TikTokii irratti gaggeeffaman ji'oottan dhiyoositti ka'uu kan eegalaman yoo ta'u, tiyooriiwwan shiraa fi afoolawwan marii waa'ee humna kaampaanota miidiyaa hawaasummaa irratti eegalameera. Fayyadamtoonni tooftaalee algoritmii TikTokii butanii argatanis jiru. Kunis viidiyoo aappichaa akka ati hin argine barbaadu jedhanii amanan akka ol baasu gochuuf jechuudha. Kun sochii hawaasaa fi qoosaa deemaa jiru ta'eera. Namoonni dallaa maashinichaa deebanii cabsaa jiru.
addunyaa burjaajoftuu fi balfaa hubannoo namtolcheen guutamtee fi sammuu malee bilbila tuttuqanii gurguruu kana keessatti kun gara fuula duraatti intarneetichaaf abdiin kanaan dura qabaachaa ture caalaatti dabalee jira. Maqaan Faarlaandis jedhu kun dogoggora uumamaa addunyaa beekamaa fi durii kan taphaa Minecraft jedhamurraa dhufe. Seera taphichaa isa jalqabaa keessatti yeroo baay'ee fagaatanii deemanii dogoggora lafaa jeeqamaa fi bifa addaa qabu kan guutummaatti boollawwanii fi gamoowwan namaa dinqisiisaniin guutame uuma. Minecraft Faarlaandis daariidhuma taphichaati. Kallattiidhaan dhuma addunyaa sana geessa. Sanaan booda garasitti deemuu hin dandeessu jetti Yuunivarsiitii Joorjiyaatti gargaartuu Piroofeesaraa barnoota miidiyaa kan taate Jeesikaa Madooks xiyyeeffannoo ishee miidiyaa hawaasummaa irratti gooteen. Faarlaandis TikTokiin ammoo yaada kanaan kan wal fakkaatudha. Hunduma intarneetii wantoota bifa addaa itti qabaatanidha. Karaa beekamaa fi baay'inaan dhufe dhiistee argamta. Akkasumas karaa dogoggoraa irra qabatta. Yaadota viidiyoo Wooker jaratti kennaman irraa ka'ee jinneewwan amala adda addaa qaban tokko tokko hordofuun dukkanicha keessa lixuu danda'eeras jedha. Koodii tokko saanduqa barbaachaa search baarii keessa galeen wanti ani argadhe muuxannoo koo isa idilee TikTok irratti qabuun guutummaan guutuutti kan addaa tures jedha. Fakkeenyi gara jabeenyummaan guutaman kanneen dandeettii namtolchee AI'n uumaman iskiriinii irratti wal dorgomanii darbanis jedha. Fuulonni isaanii haala bifa dimimmisaa fi wal makeen micciiramanii mul'atu. Uumama alagaa kan hidda dhiigaa isaa shiboo tajaajila TV wajjin wal qabsiifame tokko haala suukanneessaa ta'een yommuu dargaggeessi tokko meeshaa taphaa viidiyoo qabatee ilaala. Isaan kunneen baay'een isaanii kan nama jeeqanii fi BBC liinkii isaanii maxxansuu hin feenedha. Yoo kan daawwattu ta'eef of eeggannoo godhis jedhameera. Sararoonni qubeewwanii fi lakkoofsota wallaaloo ta'anii kanneen namoonni akka paaswoordii fi Faarlaandis seenuuf walii qoodan sun iyyuu icciitiidha. Yeroo tokko tokko fayyadamtoonni hojii isaanii beeksisuuf jecha koodii kanaan viidiyoo isaanii maxxansuun taag gochuun walii qoodu. Garuu ani namoota muraasaa koodii Faarlaandis kanaan kiiboordii irra deddeebiin yaaluun tilmaama argatan dubbiseera jedha BBCtti namni yaada isaa kenne. Koodota kanneen keessaa tokko tokko bu'aa ajaa'ibaa ta'anii fi tilmaamuun nama rakkisuu fiduu danda'us jedha. Barbaachi yookaan search fankishiniin TikTokii fayyadamtootarraa fayyadamtootatti bu'aa garaagaraa waan argamsiisuuf wanta dhuguma ta'aa jiru addaan baasanii hubachuun baay'ee ulfaataadha. Wooker akka jedhutti yaadni isaa walii galatti beekaa faayidaa keetiif jecha TikTokii micciiruudhas jedhe jira. Inni kun qaama gammachuu isaaniitis jedha. Ati pilaatfoormii kana karaa inni ittiin hojjetameen alaa fayyadamaa jirtaa jechuudhaanis natti hime jedha. Ati daangaa TikTokii isa idilee dabartee jirta. Gara riqicha daangaa namni tokkollee dhuguma maal akka ta'aa jiru hin beekne sanatti baatee jirta jedha. Yaada koomentii irratti kenneen faayidoota dhimma kanaan wal qabatan jalatti namoonni yeroo TikTokii Faarlaandis jala turi jechuudhaan yaada isaanii barreessan argitas jedha. Imaltoonni tokko tokko yaada jechoota 500 dheeratu barreessuun algooriizimicha kaasee ergaa wal fakkaataa akkasitti agarsiisu godha jedhanii amanu. Kun dhugaadhaa gaaffii jedhuuf waan danda'amu miti. Algooriizimiin miidiyaa hawaasaa dhokatoodha. TikTokiin quunname dubbisuuf yaalee deebii hin arganne jedha namni BBC quunname kun. Maddookse namni jedhamu namoonni to'annoo waan karaa TikTokii dhufuu fi muuxannoo intarneetii isaanii deebisanii harka isaaniitti galfachuuf yaalaa jirus jedha. Kun qabiyyeewwan nutti dhufan algooriizimiidhaan nuffuu keenyaa fi sodaa keenyaa kan humna isaan jireenya keenya keessatti taphatan maal akka arginu nu dhiiban irratti qabnu ibsa. Intarneetiin baay'ee humna namaa ol ta'aa jira. Karaa kanaan Faarlaandis bakka itti dhaabbachuu qabdu bira ga'uu akka dandeessu abdii fide waan dhufes jedhu.
Marii Farlaandis jedhamu kunuu fuggisoo qaba. Kaayyoon Farlaandis seenuuf viidiyoo dhokatu argachuu yoo ta'u, baay'een isaanii garuu amma ilaalcha miiliyoonotaan lakkaa'amu argachaa jiru. Namoonni hedduun ammoo beekamtii argachuuf jecha viidiyoo haaraa bifa kanaan hojjechaa jiru. Ta'us fayyadamtoonni viidiyoon dhugaa maxxansa taagii fi mata duree tokko malee kan dhiyaatuu fi ilaalcha baay'ee xiqqaa kan qabu ta'uu danda'a jedhu. Inni kun dhugumaan kuusaa waan adda addaa seenaa intarneetii guutuu keessaa walitti babba'anii fakkaata. Bakka dhimmoota dhuunfaa addaa bifa sodaachisaa ta'ee fi garaagarummaa qabanidha jedha Aayidaan Wooker. Viidiyoo Farlaandis inni dhugaan akkuma namoonni tokko tokko sitti himan ilaalcha siyaasa 30 qofa daawwatamuu fi akkaawuntii hordoftootaa hin qabne irraa kan dhiyaatudha. Kunis namoota garmalee dhimmanii barbaadaniif qofaa kan argamudha. Akkaawuntii kan hin qabne viidiyoon callisame TikTok irratti namootaaf dhiyaatu kun dudduuba isaa maal akka jiru tilmaamuun rakkisaadha. Ta'us kun hundi yeroo sa'aatii dabalataa TikTok irratti akka dabarsitu si taasise. Inni kun waan dhaabbatichi barbaadu ta'uu isaa yaadachuun barbaachisaadha. Karaa nati itti dhiyeessitu karaa yoo ta'e illee Farlaandis qaama yaada ammaa babal'ataa jiruuti. Namoonni waggoota hedduudhaaf gara bilbila moofaatti jijjiiramaa jirus jira. Kaameraaleen dhalootaan dura anaaloogii ta'anii fi shiboo qaban deebi'anii dhufanii jiru. Walumaa galatti gungummii fi mormiin teekinooloojii hawaasaa keessatti dabaleera. Tarii kun addatti seenaa hawwataa ta'e tokko ta'uu danda'a. Yookiin agarsiiftuu waan fuulduratti dhufuuf jiru ta'uu danda'a jechuun BBC'n gabaaseera. Waggaadhaan dura TikTokiin investoroota Ameerikaatti akka gurguramu ta'uu baannaan akka cufamu murtee Ameerikaan irratti dabarsite irratti hundaa'uun Ameerikaatti akka gurgurame ni yaadatama. Fayyadamtoonni investoroonni haaraan fayyadama TikTokii jijjiiruu danda'u laata sodaa jedhus ni qabu turani. Dhaabbanni Chaayinaa TikTokii ByteDance jedhamu qooda TikTokii harka caalu investoroota Ameerikaa fi addunyaatti gurguruuf walii galee dirqama mallatteessuu isaa ibseera. Dhaabbatichi tarkaanfii kanaa kan fudhate murtee pirezidentiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp walii galtee dhimma TikTokii irratti ta'uun dura dhaabbatichaaf marsaa hedduu yeroon kennamee fi walii galtee dirqamaa kana fudhachuu hoogganaan TikTokii kaamisarraa bara darbe beeksise jechuudha. Gareen investoroota Ameerikaa kanneen akka Oracle Silver Lake jedhamanii fi dhaabbata investimentii Egereemedia MGX jedhaman walakkaa qooda TikTokii kanaa kan bitatan yoo ta'u, ragaan hojii gaggeessaa olaanaa TikTokii Shuujii Cheew irraa argame ni mul'isa. Waliigalteen Tiraamp yeroo xumuraaf dhaabbata TikTokii Chaayinaa keessatti argamu ByteDance qabeenya TikTokii Ameerikaatti gurguruuf kaa'e amajjii 22 xumuramee jira. Yaaliin waggoota dheeraaf mootummaan Ameerikaa ByteDance waliin dhimma nageenyaa biyyattiif jecha Ameerikaa keessatti cufuuf yookaan ugguruuf jedhuun eegamaa ture waliigalteen goolabameera. Ta'us garuu Ameerikaan bitattus TikTokii dudduubaa wanti jiru ammas ifaa miti. Namoonni hedduun daawwattootaa fi fayyadamtoota TikTokii kan ta'an jechuudha. Si'a hedduu lubbuu isaanii otoo dabarsanis ni dhageenya. Kana malees hordoftoota TikTokii kan ta'anii fi fayyadamtoonni isaa yeroo baay'ee jijjiirama amalaa namuusaa sammuu isaanii irratti dhiibbaa akka qabuu fi akkasumas rakkoowwan xiinsammuutiif akka saaxilaman hedduu isaanii argine jirra. Gamanumaan yeroo keessan TikTok irratti hin gubina. Akkuma TikTok irraa sa'aatii dheeraa turtaniin viidiyoowwan sodaachisoo fi fokkisoo kan eenyu akka gadhiise hin beekamnee fi kan TikTokiin ofii isaatii isin biraan ga'u akka jiru akka hubattan barbaanna. Miidiyaa hawaasaa kana keessatti TikTokii keessatti jechuudha eenyu maal gochaa akka jiruu fi dhumi TikTokii maal akka ta'u ifaa miti. Haa ta'u malee waan gaarii caalaa waan hamaa kan harki ergamaa dukkanaa keessa jiru akka baay'atu
qophii BBC'n dhiyeesseen har'a addunyaan hunduu bareera. Waaqayyo nagaaf tasgabbii fi boqonnaa sammuu cimaa nuuf haa kennu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jecha qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe godhaa mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu rakkaa addaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa sa'aatii yertuun booda qophii wayitaaf gara biraan hanga deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.